mana qulqullummaa sana keessa jirti furmaata argachaan turre. Gaaf tokko garuu Yesuus inni hidhaa hiiku furmaata baate gara ishee dhufeera. Sitti himaa dhugaadhaan dhagaa furmaanni kee Yesuus hin malee hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee sagalee guddaadhaan Yesuus moo'eera jedhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 10. Yesuus guyyaa Sanbataatti mana sagadaa tokkotti hin barsiisa ture. Kunoo dubartiin hafuura hamaadhaan qabamte waggaa 18 dhukkubsate tokko achi turte. Isheen goobooftee ol qajeeluu hin dandeenye. Ameen. Waggoota 18 kana rakkinni dubartittii kanaa rakkina tokko. Rakkoon shimaan yoo jettanii hafuura hamaadhaan itti qabamte. Hojiin hafuura hamaa jiraachisaa utuu hin taane isa miilla fayyaa deemuuni maal hojii miilla fayyaa deemtaa jedhaan. Hafuurri hamaan kan inni itti gammadu hidhamnee akka nuyi teenyuuf. Yesuus garuu hidhaa nurraa hiikuuf biyya lafaa keessa nu waame. Fakkeenyaaf baay'een keessan kan inni isin beeku as keessa jirtu. Kaan waaqa tolfamaadhaaf mana ijaaree waggaa 30 ta'u waggaa 20 ta'u kan sagadaa fi kan waaqessaa ture jira. Namoonni akkasii kuni waan isaan hin fayyadneefitu sagadaa turan. Yeroo sanatti waan hafuurri sun barbaadu inni kaan taa'ee waaqalaa, inni kaan taa'ee buna danfisaa, inni kaan dibbeetumaa, inni kaan daaraa keessa gangalata, inni kaan immoo mulluufaa lagatti dhaqeetu gadi guura. Bara sana seexanni namoota akkasii kana garboomfatee itti fayyadama. Garuu gaafa gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufnu kotooti sun nurraa harca'ee maqaa tokkoon fayyine. Erga guyyaa gaafa sanaati dibicha naaqalii, hindaaqoo gurraattii naaqalii, naamiyyellee firiidamii qabna. Ofirraa buunee jiraan. Waaqayyodhaan nurraa eege kanaaf galanna ta'u. Maal jechuun barbaade? Akkuma dubartittii kana baay'een keenya rakkoo garaagaraa keessa turreerra. Dubartittiin kun egaa waggaa 18 kana akka namaatti ol jettee hin deemtu. Goobeesse. Du'aa ishee goobeesse tun taane seexanni jiraa ishee goobeesse. Waan jiraati si goobeesse Yesuus ganama kana sirraa jira. Isiniin gal umurii kee guutummaa gaa'ila godhattee nagaatti akka hin jiraan, nyaattee nagaatti akka hin jiraan, sitti hidhamee kan si rakkise har'a maqaan tokko sirraa jira. Isa booddee ol jettee deemta. Amalli seexanaa goobessaa, salphisaa, qaaressaa. Namni hojjete illee akka hin dagaagne godha. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiyyummaan hafuuraas hiyyummaan foon isa irraa citu. Mana qulqullummaa gaafasii sana keessaa bakka gooftaa Yesuus Kiristoos jiru sana namoonni barsiisonni seeraa ogummaa kan qaqqaban jiru. Yesuus gooftaadha. Dubartittii sanaaf garuu guyyaa keessaa guyyaan dhufeef. Ameen. Ameen. Kanumaan dura mana qulqullummaa sana keessa jirti furmaata argachaan turre. Gaaf tokko garuu Yesuus inni hidhaa hiiku furmaata baate gara ishee dhufeera. Sitti himaa dhugaadhaan dhagaa furmaanni kee Yesuus hin malee hin jiru. Guyyichi immoo guyyaa borii miti guyyaa har'aati. Guyyaan fayyinaa amma. Yoo amma namooti baay'een ganama silaa gaafa dhuftan gaafa manaa baatan hidhaa garaagaraa baatanii dhuftan. Nagaadhuma dhuftan garuu waan baatanii jirtan hin beektan. Maqaan Yesuus gaafa dhaga'amu garuu hafuurri budaasa. Bakka Yesuus jiru bilisummaa jira. Hin galle bakka oduun jiru immoo hirribatu jira. Amiin jedhaafi kasaaniifis. Bakka Yesuus jiru birmadummaa jira jedhaa. Hin dhageenye? Jaallattu jibbitus ganama kana gooftaan Yesuus Kiristoos wanta umurii guutuu si duukaa deeme qanxalsi biraa godha. Mee sagalee guddaadhaan maqaa Yesuusiin na biraa citeera jedhaa. Maayitan yeroo takka jettu hafuura mooraa hafuura maalii haa ta'u daaraa si biraa ta'a.
Isti maqaa Yesuus jedha. Maaliigaa mana nama baay'eetti irra kaseera mana keetti irra kase. Isti maqaa Yesuus jedha. Isti maqaa Yesuus jedha. Jedhi waatu sirraa hiikama. Jedhi dukkana keetifa. Jedhi dhibeessi gaddiisa. Jedhi sirraa hiikama. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusin sirraa hiike. Waan biraa isinitti waamne inni. Maqaa eenyuun waame? Maal obboleet? Maal jette maaku? Eshi maal ture? Kottu ishi kottu. Gobos kottu maali? Harki kee yogguu dhuftu maal ture? Harki kee maaliin ta'u ture? Yoomii ka'ee? Amma maqaa Yesuus jennaanoo? Namni amma maqaa Yesuus jedhe eebba isaa gadhiifama. Namni amma maqaa Yesuus waame fayyeega. Namni amma maqaa Yesuus waame hafuuramaa gadhiise deema. Namni amma maqaa Yesuus waame fayyinni hin ta'amu. Ollaadhaa waa hojjetachuun wallaalleeti. Yeroo hojiiti. Inni kaachisee manaa si baase kaachisee nagasidha. Yee gardoo inni manaa si baase waa sii kenna. Nun maqaa biraa maqaa ittiin fayyinuu hin qabnu tokkicha maqaa Yesuusiin. Namantu maqaa gooftaa Yesuusiin bineensi mana keessan keessa jiru haa ba'u. Maasii keessan kan saamu haa ba'u. Wanti lubbuu keessan baasuuf dhufu maqaa Yesuusiin qabameera. Dubartittiin waggaa 38 kuni 18 kuni gooboodha. Ol hin jettu gaashi. Gaafa Yesuus dhaqu garuu ameen. Hafuurramaan eenyuun akka ta'e Yesuus sababa beekuuf fuula Yesuus sababa hin teenyeef fayyaa keessanis ishee waggaa 18 akka jettee qaqaqaqaqaqaqaq. Sila gaafa tarree namaa teessu gooboftuudha. Gaaf tokko Yesuus namaa wajjin wal qixxeesse. Karaa namaa naa darba jettee na eegin. Yoo amante karaa Yesuus si hiba. Sagalee guddaadhaan kan koo karaa Yesuus jedha. Bakka faayidaniitu bakka. Kan koo karaa eenyuuti? Kan barbaaddu? Dhugaa Waaqa jiraataa irra kanaa jire Waaqayyo. Gammachuudhaan saba kana galcha. Baay'een kee baay'een keessan gaafa manaa baatan jechaa dhuftan amma naan jedhe garuu Waaqayyo burqaa gammachuu itti dhangalaase naan jedheera. Maal amiin jedhe sirrii moo sirrii? Yesuus yommuu ishee erge ofitti ishee waame dubartittii nana dhukkuba keetti hiikamteetta. Raawwate bakka. Dubartittii nana dhukkuba keetti hiikamteetta. Raawwate. Dubartittii nana dhukkuba keetti maal taateetta? Mee nama si biraatiin gam godhii qabi. Waaqayyo jedhiin. Isa si rakkise sirraa hiike jedhanii.